kadhataa biliyoonara addunyaa kanam bara namni hojjetee dafqa xuruursayyuu jireenya guyyaa guyyaa mo'achuu dadhabetti dandii irra taa'ee harka nama jala qabee miliyoonara addunyaa akkanaa ta'uu danda'em. Ati cimee hojjedhu rabbitu siif kennaatii waan argattee irraa naaf kennii ani ammoo taa'ee sirraa walitti qabadheen dureessa ta'a waan fakkaatam. Namichi lammii hindii tokko daandii magaalaa Mumbaayii irra taa'ee kadhachuun doolaara miliyoonaan lakkaa'amu erga walitti qabatee boodam kadhataa dureessa addunyaa kanaa jiram. Namni Baharaat Ja'iin jedhamu maatii hiyyeessa irraa kan dhalatee fi barnootas kan hin baranne yoo ta'u kanumaanis daandii irra deemee waa kadhachuu eegalam. Akka gabaasa dheengadda gaazexaan beekamaan Indian Times baasetti namni kun yeroo ammaa dureessa yoo ta'u kana hordofees kadhataa dureessa addunyaa kana jedhamuu danda'eera. Ja'iin yeroo ammaa qabeenyi isaa doolaara miliyoona tokko ol kan ta'u yoo ta'u kanaanis maatii isaa akka badhaadhan taasiseera. Akka Indian Times jedhutti lammiileen hindii guyyaatti ruupii 100 argachuuf baay'ee kan dhamaa yoo ta'u namni kun garuu daandii irra taa'ee kadhachuun guyyaatti yoo xiqqaate ruupii 2,000 haga 2,500 argataa oola jedhem. Ja'iin magaalaa guddittii Mumbaayii keessa mana jireenyaa kutaa ciisichaa 2 qabu kan qabu yommuu ta'u suuqii 2 kan jetti hanga ruupii 30,000tti kireeffamus ni qabam. Namni kun jetti maallaqa biyyattii ruupii 60,000 haga 75,000 yookaan doolaara 731 haga 914 kan argatu yoo ta'u galiin inni argatu kun galii lammiileen biyyattii waggoottan dheeraaf baratanii dhamaatii booda hojii qabachuudhaan jaan argatan dachaadhaan kan caalu. Baharaat Ja'iin kadhaa irratti bobba'ee qabeenya hanga kana kuufatullee nagahe kan hin argadhe kanaan hojjedhee jiraadha hin jenneem abadan kadhachuu dhaabuu hin dandeenyeem. Ilmaan isaa baratanis hojii qabatanii bakka gurguddaa ga'an abbaan isaanii kadhachuu akka dhiisuuf galgala ganama isatti iyyanillee nufi malee isa kadhatanillee inni garuu gonkumayyuu kadhachuu hin dhiisuu isaaniin jedheera. Dubbiin isaa kun harka hatee bareedduu mujootu socho'aa isa jedhamus ta'eem. Economic Times namichi kun na gargaaraa jedhee kadhachuun araada isatti ta'uu hin oolu jedheem. Miidiyaaleen gurguddoon idil addunyaa nama mala adeemsa dinagdee jaarraa kana hubatee isaan jiru.